Gaachanni sabaa WBO'N Godina Arsii Aanaa Seeruu Abbaasi keessatti tarkaanfii waraana PP irratti fudhateen loltoota PP hedduu ajjeesee hedduu madeessuun injifannoo boonsaa argachuu fi WBO'N Zoonii Lixaa Oromiyaa miseensota haaraa yeroo dheeraaf leenjii waraanaa fi siyaasaa fudhataa turan eebbisuun gara hojiitti aanutti bobbaasuu beeksise. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Kiiramuutti hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhu haleellaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraachuu himan. Waraanni mootummaa bilchiginnaa PP godinaalee Oromiyaa cufa keessatti bobbaafamuun godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Gaa'oo Qeephee fi godina Harargee Bahaa Aanaa Malkaa Bal'oo keessatti manguddoo fi ijoollee umriin isaanii hin gahin dirqamaan ukkaamsanii gara dirree leenjii waraanaatti geessaa jiraachuu fi namoota tokko immoo ajjeesanii dho'isaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Hagayya 11/2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Kiiramuutti hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhu haleellaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuu gandoota hedduu keessatti shiftoonni hidhattoota naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhu uummata Oromoo irratti haleellaa raawwataa jiru akka malee cimsanii itti fufanii jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Aanaa Kiiramuu gandoota akka Haroo Addis Salaam Qilxuu Burree Mikaa'elii fi Somboo jedhaman keessatti hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo kunneen haleellaa cimaa hawaasa nagaa irratti gaggeessaa jiraachuu himan. Gochi duguuggaa sanyii hawaasa Oromoo meeshaa maleeyyii irratti raawwatamaa jiru kun walta'iinsa qaamolee murnamaa fi mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP waliin taasifamaa kan jiru ta'uu fi guutuu gandoota Aanaa Kiiramuu keessatti yeroo ammaa tajaajilli niitorkii baduu fi qunnamtiin hawaasa addaan citu jiraachuuf simaniiru. Lolli qindoominaan qaamolee hidhatanii argaman kanneen akka Beenshaangul Gumuz naftanyaa lafaa dhufaa fannoo fi loltoota Moosee jedhaman kanneen murni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP hidhachiise bobbaase gidduutti adeemsifamaa jiraachuus itti dabaluun eeraniiru. Hawaasni Aanaa Kiiramuu dhukaasa kallattii maraan qe'ee isaanii keessatti baname osoo dheessanii miidhamni addaa irra gahaa jiraachuu himan. Aanicha keessatti galaanni gurguddaan kanneen akka laga Goonkaa, Dubbuq, Qarsaa, Alaltuu fi laga Hangaariin nyaatamanii lubbuu dhabaa jiraachuus dubbatamu. Itti dabaluunis yeroo ammaa kanatti daangaa godina Kamaashii fi guutan iddoo mandara 10 jedhamu gidduutti wal waraansi cimaan itti fufee jiraachuus itti dabaluun himanii jiru. Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Kamaash bakka Harqumbee jedhamtutti ammoo hidhattoota Gumuzii fi gadaa komaandoo akkasumas waraana Moosee kanneen jedhaman gidduutti haleellaan taasifameen leenjisaan hidhattoota Gumuz ajjeefamuu himan. Yeroo ammaa kanatti lolli kun qe'ee hawaasa Oromoo irratti gaggeeffamaa jiraachuu hordofee hawaasni naannichaa guutumaan guututti jireenya isaanii facaasanii lubbuu isaanii baafachuuf baqachaa kan jiran yoo ta'u, rakkoo qunnamtii bilbilaa mudateen maatiin mana tokko gargar faca'anii haala rakkisaa fi walxaxaa ta'e keessa jiraachuu dubbatamu. Gaachanni sabaa WBO'N Godina Arsii Aanaa Seeruu Abbaasi keessatti tarkaanfii waraana PP irratti fudhateen loltoota PP hedduu ajjeesee hedduu madeessuun injifannoo boonsaa argachuu fi WBO'N Zoonii Lixaa Oromiyaa miseensota haaraa yeroo dheeraaf leenjii waraanaa fi siyaasaa fudhataa turan eebbisuun gara hojiitti aanutti bobbaasuu beeksise. Gabaasni oduu tanaa akkatti aanutti dhiyaata. Abdiin sabaa WBO'N Zoonii Kibba Bahaa Oromiyaa Godina Arsii Bahaa Aanaa Seeruu Abbaasi keessatti tarkaanfii ilaalee isaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Irree fi gaachanni sabaa WBO'N Zoonii Kibba Bahaa Oromiyaa Hagayya 9/2026 Godina Arsii Bahaa Aanaa Seeruu Abbaasi ganda Sa'aadaa bakka laga Dibbee jedhamutti tarkaanfii akka bakakkaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhachuun waraana PP hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu ajajaan WBO bakkichaa ibsaniiru. Jajjabee WBO Zoonii Kibba Bahaa Oromiyaa tarkaanfii cimaa fudhate kanaan waraana PP shambattalatti ajjeesee 3 ol madeessuun meeshaalee waraanaa qawwee akaamaa fi rasaasa hedduu akkasumas qophiilee waraanaa gosa garaagaraa duuda loltoota waraana PP irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Gama biraatiin WBO'N Zoonii Lixaa Oromiyaa miseensota haaraa yeroo dheeraaf leenjii waraanaa fi siyaasaa fudhataa turan eebbisuun gara hojiitti aanutti bobbaasuu beeksise. Sirni eebbichaa mooraa leenjii WBO keessatti sirna bal'aa fi sagantaa qophaa'een kan gaggeeffame yoo ta'u, sirna eebbaa kanarratti hooggantoonni zoonichaa leenjistoonnii fi miseensonni WBO argamaniiru. Eebbifamtoonni yeroo leenjii isaanii keessatti ogummaa waraanaa qofa osoo hin taane naamusa loltummaa tarsiimoo hojii waraanaa
mala hooggansa dirree akkasumas hubannoo siyaasaa fi kaayyoo qabsoo irratti leenjii bal'aa fudhataniiru. Sirna eebbaa kanarratti hooggantoonni zoonichaa ergaa dabarsaniin jabina jaarmee tokkoo kan murteessu maqaa qofaan osoo hin taane kaayyoo fi akeeka isaa kan hojii qabatamaa fi tarsiimoo itti fufiinsa qabuun hojiirra oolchuu isaatiin ta'uu irratti kan xiyyeeffatudha jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Haasawaa sirnicha irratti taasifaman keessatti miseensonni haaraan naamusa loltummaa eeguun amanamummaa fi itti gaafatamummaa olaanaadhaan hojii isaanii akka raawwatan jechuun dhaamsi guddaan dabreera. Ummata waliin walitti dhufeenya gaarii uumanii hojii isaanii keessatti seera naamusaa eeguun akka socho'an waamichinis dhiyaateera. Leenjistoonni moorichaa akka jedhanitti leenjii yeroo dheeraa kun humna dirree keessatti hojii ga'umsaan raawwachuu danda'u ijaaruuf qophaa'e keessaa isa tokko ta'uu ibsanii miseensonni eebbifaman beekumsaa fi ogummaa yeroo leenjii isaanii keessatti argatan hojii isaanii keessatti akka mul'isan jechuun dhaamaniiru. Dabalataanis namaa fi lafa ofiitiif jecha dhiigni dhangala'aa turee fi dhangala'aa jiru bifa qoosaan salphifamee ilaalamuu akka hin qabne dhaamanii hawaasni Oromoo xiqqaa hanga guddaatti Oromiyaa biyya ofii tikfachuuf shakkii tokko malee daandii haqaarra imaluun galma kaayyoo dhugaa milkeessuuf ciniinnachuun kutannoo fi murannoo guddaa agarsiisaniiru. Dhaadannoo fi dhaamsa dhama qabu gurguddaa dabarsanii jechoota kanneen dhalootaaf ka'umsa ta'uu fi abdii namatti horan dubbachuun jaallan qabsoo bilisummaa biyya keessaa fi ala jiran akka jajjabaatan dhaamaniiru. Tarkaanfiin waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessatti diina ilmaan Oromoo ta'an irratti fudhatu daran cimee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufa. Oromiyaan biyya. Waraanni mootummaa bilchiginnaa PP godinaalee Oromiyaa cufa keessatti bobbaafamuun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeephee fi godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Bal'oo keessatti manguddoo fi ijoollee umriin isaanii hin gahin dirqamaan ukkaamsanii gara dirree leenjii waraanaatti geessaa jiraachuu fi namoota tokko immoo ajjeesanii dhoksaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godinaalee Oromiyaa cufa keessatti waraanni mootummaa bilchiginnaa PP bobbaafamuun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeephee fi godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Bal'oo keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP manguddoo fi ijoollee umriin isaanii hin gahin dirqamaan ukkaamsanii gara dirree leenjii mooraa waraana PPtti geessaa jiraachuu fi namoota tokko ammoo ajjeesanii dhoksaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Maafiyoonni waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeephee ganda Jiddaa jedhamu irraa ji'a caamsaa keessa maqaa loojistikii WBO'ti jedhuun manguddoo biyyaa obbo Fiqaaduu Guutamaa jedhamu achi buutee dhabamsiisanii kan turan yoo ta'u yeroo dhihoo kana ajjeesanii dhoksuu odeessi keessoo beektotarraa miidiyaa walabummaa Oromiyaa qaqqabe ifoomseera. Namoonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa qunnamuun odeeffannoo kennan akka jedhanitti kaabinoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP maqaa filannoo sobaatiin ganda Jiddaa kanatti bobba'uun gandicha qubatanii turuu fi manguddootaa fi dargaggoota hedduu ukkaamsanii mooraa mana barnoota sadarkaa tokkoffaa siicha warra Baabboo jedhamu keessatti hidhanii maatii fi firoottan dhoksanii dararaa akka turanii fi manguddoo Fiqaaduu Guutamaa jedhamu kana ammoo dhoksanii ajjeesanii jiraachuu miidiyaa walabummaa Oromiyaaf addeessaniiru. Manguddoo biyyaa ajjeefame kun qotee bulaa siyaasa kamirraa bilisa ta'ee fi akkasuma nama araarsaa hawaasa naannoo isaa biratti jaalatamaa ta'uu fi maatis ta'ee jiraattonni naannichaa qaama biyyan bulcha ofiin jedhu kana deemanii gaafatanis homaa deebiin tokkolleen kan hin argamne ta'uu fi hawaasni gandichaa gocha kanatti mufii guddaa keessa galanii jiraachuu eeraniiru. Aanicha kana keessatti kaabinoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP adda durummaan gocha kana raawwachiisaa jiran kanneen maqaan isaanii miidiyaa walabummaa Oromiyaa qaqqabe Moosisaa Shifarraa bulchaa aanaa Gaa'oo Qeephee, Garramuu Sisaa ittaanaa bulchiinsa aanichaa, Caanaloo Lammaa itti gaafatamaa waajjira milishaa aanichaa kanneen jedhaman hawaasa naannichaa ba'aa fi gala dhoorkaa jiraachuu itti dabaluun ibsaniiru. Oduu birootiinis godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Bal'oo araddaa haqa mul'is keessatti Hagayya 8 bara 2026 maafiyoonni waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP dargaggoota fi daa'imman isaan umrii waggaa 18 gadi ta'e afaan qawweetti dhimma bahuun ukkaamsanii dirqamaan gara dirree waraanaatti ergaa jiraachuu jiraattonni aanaa Malkaa Bal'oo miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Akka jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbisan himanitti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP uummata nagatti bobbaafamanii dargaggoota fi daa'imman umriin isaanii waraanaaf hin geenye dirqamaan ukkaamsanii osoo maatiin dargaggoota kanneen itti boohan gara dirree waraanaatti fuudhanii deemaa jiraachuus eeraniiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa
oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura horaa bulaa deebana.